Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti isin haa qaqqabu bakka jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jechuun jaaladha har'a immoo waan haarawaa tokko qabadheen kara keessan dhufeetoo jira egaa isinii miti anattu iyyuu tanaan dura waa'ee soofaa gubbaa irratti filannoo soofaa irratti waa baay'een dubbachaa ture keessatti uffata soofaa jechuudha uffata kan itti hodhisiisan uffata kan soofaa wajjin hodhamu osoo hin taane mataa ofiitiin kan itti hodhisiisan qabadheen kara keessan dhufee ture viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaa laayyaantu sallaatti faarawaa taatan garaattan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha diizaayinii ajaa'ibaan qabadhee kara keessan dhufe viidiyoo kana irra hin bubbutina yaadan qalbiidhanis dhaggeeffadha as keessa diizaayiniiwwan babbareedaa ta'e warroonni tanaan dura soofaa galchitanii jirtan warroonni immoo ganaa soofaa galchuu heddan bakkuma tokkollee bitattanii galfachuu dandeessan egaa kun eessatti argama viidiyoo kana keessatti argattan isin jechuun jaaladha. Innis maal inni yeroo dheeraa ani waa'ee filannoo soofaa irratti anuu dubbadheen ture. Anumti kunuyyuu jechuudha akkanatti ni argama jedhee nama yaannin ta'ee jechuudha. Sababbiin isaa egaa anis akkuma keessan biyya ormaan turee dhufe yeroo viidiyoo kana waa'ee meeshaa irratti hojjechuu qabu. Haala kanaan akka barbaannetti diizaayinii barbaanne fakkeenyaaf amma duraan jechuudha maaltu jira as keessatti waan isin ibsuu qabu akkamitti jechuu dandeessan yeroo duraanii maaltu jira. Soofaa kee jechuudha meetiriidhaan gaafuma soofaa achi baaftu meetiriidhaan maal goota mattarsiisteet daganaa carqii bittinii san bakka hodhisiisan naqxeet achi hodhisiista jechuudha. Isaanan beekan egaa yeroodhaan biyyattiin illee jijjiiramaa deemti akkuma wanti hunduu jijjiiramaa too deemu wanti hunduu baqa karaa mijataa ta'een wanti hunduu qophaa'aa too deemaa jira jechuudha. Ani kanan beeku isaadha. Tanaan durallee irratti hojjechaan ture jechuudha. Keessattuu soofaa adiin bitinaa nu jalaa xuraa maal waan akkasiisan dadhabbii qaba gaafa carqii soofaatti hodhisiistu. Dhugaan siin jedha wanti akkana saantii takka dogongorte taanan jechuudha. Ogguma barreessanuu saantii takka dogongorte taanan soofa irratti siif hin galu. Amma hin jira asumaa dhiyoo kana jechuudha warri moolaayyuu warri irratti mattarsiisanii too hodhisiisan jechuudha. Waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Yerootti dhaloonni bakka hin tattaafata waa hin maddisiisa maddisiisuu jaalataa kanarraa kan ka'e waan nama ajaa'ibu waan nama diizaayinii ati barbaaddan jechuudha. Sassi hojjetamu. Soofaa akkanumatti suuraatti argisiisteetu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu jechuudha kun anaafuu dinqii ta'e. Kanaafan hordoftoota kiyya biraa maalifan hin geenye jedheen qabadhee kara keessan dhufe isiniin jechuun jaaladhaa obboleettii kiyya tokkoofan bunnaammaa yookaan buna yookaan immoo maal jedhamu magaala kan jedhamu bifa magaala jedhamu obboleettii koo tokkoofiin hojjisiisetan asumaan immoo hordoftoonni kiyyallee odootti fayyadamanii hoo anuyyuu na ajaa'ibsiifadhe kana immoo isaanis baruu qabu jedhee tanan jechuudha qabadhee kara keessan kan dhufe amma fakkeenyaaf ishiidhaaf gaafan hojjisiisu maalan jedheen warra hojjetu yookaan warra hodhu biraan mari'achiise akkanatti soofaan kanaa meetirii isaa maaloo kana mattareen qabadhe jechuudha miti meetiriin kun dogongora qabaachuu danda'a hin beekamu garuu suuruma isaa kana nuu kenniiti meetira lafa godhiiti suuraa nuu kenniiti. Ni hojjenna suuraadhaan naan jedhan. Suuraan itti argisiise soofaa yeroo darbee isa magaalaa Itayyaa galee jechuudha. Waan itti argisiisu kuni haala kanaan hojjetama rakkoo hin qabu. Kuni waan shabamuudha. Barbaaddu meetira meeqa harkistaa feetu keessatti deebistaa akka feetetti kan akka barbaaddetti waan barbaadde irratti galchuu dandeessuudha. Haala kanaan dhiyaatee jira naan jedhanii hedduu tokkoon itti gammade jechuudha. Isinis warri chaayinaa laayyaantu asallaa hordoftan sheer godhaa waliin gaa hiriyoonni keessattuyyuu warri amma yeroo kana keessa jechuudha soofaa manatti galchitanii soofaan keessan akkasiin jalaan hin banne hojjisiifadha ayyaantu biratti isin hojjisiifanna warri jettan na bira diizaayiniin barbaadan hin jira haala kanaan jechuudha. Hojjisiifachuu ni dandeessu suuraa ergitu suuruma keessa sallaalame isinii hojjetama jechuudha kun. Kanaafuyyuu bilbila kiyyallee qabaddaa taambilee irrallee isiniifan teechisa bilbilli kiyya yeroo baay'ee taambilee irran teechisa jedhee yeroo lama viidiyoo keessatti dubbadhee osoo hin teechisin hafeetoo jira. Kanaafuyyuu warri viidiyoo kana ilaaltan bilbila kana qabaddaa duwwaa 945 warroonni haarawaa taatan jechuudha warroonni kun ni beektu warri. Tanaan dura soofaa galchitan hoggaaraattan heeloo jedhaa isinii qopheessinee hojjennee isinii qopheessinee egira mangadii karaa irratti fudhattanii galfachuu dandeessu jechuudha. Makiinaa yookaan immoo warra wal beektan makiinaa karaadhaan darbuun
bilbiltanii iddoo kanaa hoggaa jettan isin hojjisiisee xumuree makiinatti isin kennuu nan danda'a. Kuni tiraanspoortii maal hin barbaachisu jechuudha kun. Sababbiin isaa egira mangadii deema makiinumti kamuus warra wal beektan keessattuyyuu warroonni masmara Asallaa fi Arsii jidduu jirtan asii Mojoo fi haga Addis Ababaa jidduu jirtan warroonni akkanaa kun keessattuyyuu masmara kana ijaa ta'eef karaa irratti eegee itti kennuu nan danda'a jechuudha. Haala barbaadan diizaayinii barbaadaniin hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaama gatiin isaa meeqanaan jechuu dandeessa akkaataa soofaa keessaniitinidha. Isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Sababbiin isaa namoonni baay'een maal godhuu yeroo warri akka malee ka'e ansoolaa fa'aa kan irraa afu jira. Isa fooxaa yeroo qorraa uffatan mana kuruu arabaa gizee ta'an fa'aa uffatan kan akkasiisa fa'aa kan irratti uffisu fa'aatu jira jechuudha. Sababbiin isaa ganaa kana mattaree achi deemee hin hanqataa irraa kof jedhaa isatti naan seenuu maaloo tigilii baay'ee qaba. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Hodhisiisuu sun waan an beekufan tigilii baay'ee qaba. Xiqqishuma ishii bootaa saayizii xiqqishuma ishii saate taanaan itti siinseenu soofaa sanitti jechuudha nama rakkisa. Kun immoo akka barbaaddedha. Feetu hoo dheeraa ta'e hin harkifamaa. Waan shabashabamuudha wanti kun. Hin shabashabamaa yoo barbaadde soofaan kee xiqqaa ta'e walitti shabashabamee achuma sii ta'a. Soofaan kee immoo guddaa hoggaa ta'e addaan yaa'a jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee bifa ammayyaa ta'eenidha jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Egaa suurawwan hundaa akkasiin ilaaltanifan viidiyoo kana dheeressa jechuudha. Suurawwan baay'eedha ijaa ta'e as keessaa firattanii iskiriishuut godhuu dandeessanii yookaan immoo dhuftanii keessan naa erga hoggaa naan jettan isinii erguu hin danda'a. Akkasuma yaada biraallee hoggaa qabaattan ta'ee waa'ee meeshaalee irratti wantoota adda addaa infoormeeshinii odeeffannoowwan waa'ee bakka waan manaatiin wal qabatee ijaarsa manaatiin ta'ee meeshaalee mana keessatiin ta'ee odeeffannoo hoggaa barbaaddan na dubbisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Yeroon argadhutti isiniifan deebisa. Yaada hoggaa qabaattan akkasuma qeeqas hoggaa qabaattan saanduqni koomentii keessaa 24 banaadha. Viidiyoo sana immoo ni jaalattan jedheen abdii qaba. Sababbiin isaa hundi keenya soofaa mana keessaa hin dhabnu waan ta'eef isiniin jira viidiyoon tokko kana fakkaatti baay'ee.